ta'e. Kopheen mataan isaatu itti ulfaata malee wanti isa gargaaru hin jiru. Maal godhuu danda'a? Dogongorri uumameera dogoggora immoo duubatti deebisuu hin dandeessu. Taalibaan lammiilee nagaa ajjeesuusaaf ragaan argamuu fi kaanis jiru ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Mootummaan Itoophiyaa qorannoon himannaa sarabama mirga namoomaa Tigraay keessa dhaabbata mirga namoomaa UN fi Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa waliin taasifamaa jiru haleellaa tibbanaa naannoo Amaaraa fi Affaar keessa taasifame akka hammatu gaafate. Guyyaarraa Jenevitti qaamolee lamaan qoranicha adeemsaa jiran mana maree mirga namoomaa UN'if waan ragaan ifoomsaniiru. Komishinarri mirga namoomaa UN Michel Bachelet baatiiwwan 11 darban gabaasawwan isaan bira dhaqqabaa turee fi waan ragaan ibsaniiru. Gabaasi guutuus torban muraasa booda akka gadhiifamu ibsan. The joint report with its findings and recommendation is expected to be released. Gabaasni waliigalaa jalqaba baatii sadaasaa 2021tti gadhiifama. Ta'us sarbamni mirgoota namoomaa galmaa'ee akka jiru ifaadha. Haleellaa namoota nagaa seeratti otoo hin dhiyeessin ajjechaa raawwachuu, dararaa akkasumas gudeeddii dubartoota hamaa fi gareen taasifamu kan saalaa fi saba isaanii irratti xiyyeeffatetu adeemsifamaa ture. Mootummaan haleellaa saalaa kana furuuf kutannoo agarsiiseef beekamtii kennuun barbaada. Tarkaanfiin fudhatamee bu'aan argama jedheenis abdadha. Mootummaan Eertiraas sarbama mirga namoomaa loltoonni isaa naannoo Tigraayitti raawwatan irratti itti gaafatamummaa akka mirkaneessu waamicha dhiyeessa. Tigraayin alatti waraana saboota gidduutti dhalatu dhaabuun barbaachisaadha. Furmaanni isaas waraana ta'uu hin qabu. To deadly intercommunal violence and the response cannot be a military one. Komishinarri Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa gama isaaniin ragaa walitti qabamuu fi si'achi xiinxallii fi furmaanni akeekamuu akka qophaa'u ibsan. Dabalanis furmaanni ijoo rakkoo kanaa kan argamu lammiilee Itoophiyaa irraati jechuun dubbataniiru. If Ethiopia's international partners trying to address the human rights crisis are to have a meaningful and constructive role, yoo michoonni alaa Itoophiyaa rakkoo deeggarsa namoomaa fi mirga namoomaa Itoophiyaaf furmaata hiika qabu fiduu fedhan yeroo hundaa seenaa fi rakkoo siyaasaa kana sirriitti baruu qabu. Hawaasni idil addunyaa fi miseensonni mana marichaa rakkoo lammiileen Itoophiyaa argaa jiran kana dhaabuu keessatti shoora olaanaa kan qaban lammiilee Itoophiyaa akka ta'an hubachuu qabu. Kallattiin siyaasaa sirrii ta'e kamuus ta'e sababni kamuu rakkoo dhala namaa irratti ga'ee fi uummanni akkasumas biyyattiin yeroo waraanaa kana arganiif deebii quubsaa ta'e kennuu hin danda'an. The human suffering we have lived through as a people and as a country during this war. Waltajjii kanarratti waamichi taasifamee fi kan argaman abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos qorannoo qaamolee waloon taasifame akka mootummaan fudhatu ibsaniiru. Walaba akka ta'uuf immoo gabaasichi utuu hin gadhiifamiin dursee galagalchi argannoo argame akka isaaniif ergamuu fi isarrattis deebii akka kennan gaafataniiru. Haa ta'u malee jedhan Dr. Geediyoon haleellaa finciltoonni Tigraay Amaaraa fi Affaar keessa raawwatan jedhaman qorannicha keessa dabalamuu dhabuun qorannicha guutuu hin taasisu jechuun ibsaniiru. We are optimistic that the finding of the joint investigation would help provide clarity and be of assistance in the effort to ensure accountability. Argannoon qorannoo qaamolee lamaanii kun waan raawwate ifatti hubachuuf akkasumas badii raawwate jedhamee gabaafameef itti gaafatamni akka jiraatu nutumsa jennee yaadna. Yeroo ammaa abbootiin alangaa federaalaa fi waraanaa qaamota mirgoota namootaa sarbuun shakkaman hedduu irratti himata banuu dabalatee tarkaanfiiwwan seeraa kaan fudhataniiru. Qorannoon waloo adeemsifamaa jiru bakkeewwan hin qoratamnee fi xiyyeeffannoo argachuu qaban itti dabaluun adeemsa itti gaafatamni akka jiraatu taasifamaa jiru tumsuu danda'a. Haa ta'u malee qorannoo waloo rakkoo guutuu hin ibsu. Akka hubannoo keenyaatti qorannichi haga labsii dhukaasa dhaabuu gartokkee mootummaan federaalaa labseetti wantoota raawwatan qofa ilaallata. Kana jechuun sarbamni mirga namoomaa TPLF'n naannoo Affaarii fi Amaaraatti raawwate daa'imman garichaan lolarratti akka hirmaatan taasifaman ajjeechaa lammiilee nagaa dhibbaan lakkaa'aman irratti gaalikoomaa fi cinaatti raawwate qorannoo kana keessa hin seenne jechuudha. Sababa kanaaf qorannoon waloo komishiniin mirga namoomaa UN fi ka Itoophiyaa waliin taasisan guutuu miti. Kan raawwate hundas agarsiisuu dhiisuu mala. Kunis osoo ta'ee jiru garuu qorannoon kun bakkeewwan rakkoon jiru qaamaan argamuun akkasumas ekspertoota biyya keessaa fi idil addunyaan waan taasifameef ni jajjabeessina. That was done with a robust presence on the ground and a team composed of local and international experts.
himannaa mirga namoomaa waraana Tigraay wal qabatee raawwate jedhame koomishiniin mirga namaa fi uummata Afrikaallee kan gamtaa Afrikaa jala jiru qorataa jira. haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa kana durallee adeemsa koomishinichaa qeeqee ture. Guyyaarraas Dr. Geediyoon qorannoon koomishinii mirga namaa fi uummata Afrikaan taasifamaa jiru walaba miti. Amantees hin qabu mootummaan Itoophiyaa siin fudhatu yookiin immoo beekamtiin kennuufii jedhaniiru. Akka isaan jedhanitti koomishinichi daangaa qorannoo mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse ce'eera. Lammiilee Sudaanitti baqatanii jiran irraa odeeffannoo walitti qabame mootummaan Itoophiyaa kana duras ija shakkiin ilaaluu ibsaa ture. Kunneen ajjeechaa maayikaadiraan akka shakkamanii fi kanneen lola irra hirmaataa jiran akka jiran himata. Gaaffii duratti Dr. Geediyoon gaafataniif Dr. Daani'el Baqqalaa haleellaa Amaaraa fi Affaar keessa jiru dhaabbanni isaanii adeemsa mataa isaan akka qoratu guyyaarraa ibsaniiru. Biyyoonni maree araaratti yaada kennan qorannoo qaamolee lamaanii akka deeggaranii fi yeroo jedhametti akka gadhiifamu gaafataniiru. Kana dura adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin immoo TPLF koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa walaba miti jechuun irra deddeebiin himataa ture. Amma mooduuwwan gaggabaaboon sunitti Keeniyaatti sababa beelaan ijoolleen baalaadhaa nyaachuu eegalan. Sababa gogiinsi beela maatii hedduu miidhaa jiruun Keeniyaa bulchiinsa Kilifi keessatti namoonni 20 ol hubamanii hospitaala kan seenan yoo ta'u namni tokko immoo lubbuun darbeera. Garee mirga namoomaaf falmu Amnesty International Masriin kolugaltoota lama biyyatti kan deebisne kolugaltoota Eertiraa lama biyyatti kan deebisne waamicha taasise. Baqattoonni Eertiraa kun waggoota 8 darbaniif kan Masrii keessa hidhaman ta'uu kanneen mirga namoomaaf falman ni himu. Bakka Afgaanistaan Paanchir jedhamu keessatti yoo xiqqaate lammiileen nagaa 20 Taalibaaniin ajjeefamu BBC'n irra ga'e. Bakkeen kun bakka humnoonni Taalibaaniif jilbeeffachuu didan lolaa jiranidha. Oduuwwan biraattan ce'a Afrikaa kibbaatti malammaltummaan rakkoo guddaadha. Qorannoon yuunivarsiitii tokkoon dhiyeenya dalagame bara 2014 hanga 2019tti qarshiin biyyattii raandii tiriliyoona 1.5 badeeraa jedha. Namoonni gocha malammaltummaa fi malammaltoota saaxilan garuu eegumsaa fi deeggarsa malee hafaa jiru. Dhugaa dubbataniifis gatiin argatan hin jiru. Gabaasa Pomsaa Filaanii Firaa'ol Balaayinuuf dhiyeessiti. Nageenyi natti hin dhaga'amu. Boomsaaf galli koo akka nama kaanii miti. Yeroo hunda namni wayii kan na hordofu natti fakkaata. Kanaaf sammuun koo fayyaa miti. Sagalee Moosiiluu Mooteepuu dhageessan. Afrikaa kibbaatti namoota malaammaltummaa saaxilan akka isheetu yakka kana ifatti baasa. Biyyattii keessa akka gabaasni qaama farra malaammaltummaa mul'isutti waggoota 8 keessatti gabaasa yakka malaammaltummaa 33 keessaa harki 16 qaamota mootummaa hiyyeessaaf tajaajila kennan ilaallata. Dhimma kanaan wal qabatee pirezidaantiin biyyattii duraanii Jaakob Zuma dhaabbata maatii gubtaa jedhamuun maallaqa saamaa turan jedhamuun aangoorraa akka bu'an mormiin taasifamaa ture. Pirezidaantiin inni haaraa Siriil Raamaafosaa erga dhufanis garuu haanni hin dhaabbanne. Haa ta'u malee warreen malaammaltummaa saaxil baasan jireenyi isaanii akkami? Warreen haqa baasuuf ija jabaatan maaltu irra gaha? Moosiiluun dhaabbata gubtaa jedhamu kan pirezidaantii biyyattii duraanii waliin hidhata qabu mootummaarraa nagahee sobaan doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu guurrataa ture keessatti hojii gaggeessitu turte. Yeroon gabaase mootummaan namoota qabee ifa baasa jedhee yaade. Warreen malaammalan irrattis murtaa'ee hidhaa bu'uun se'e. Anis baatii muraasa keessatti hojii argadhee jireenya iddoo duriitti deebi'a jedhee yaade. Amma waggaa lamaaf hojii hin qabu. Gatiin isaas kanuma. Namoonni kanneen akka Moosiiluu hojii isaanii akka hin dhabneef seerri eegu jiraatullee qeeqxonni garuu hojiirra hin oolu jedhu. Dhaabbata malaammaltummaa loluu irratti bobba'ee CASAC keessatti barreessaa olaanaa kan ta'e Naadiyoo Lawsan yaaduma kan deeggara. Seerri gahaa warreen malaammaltummaa saaxilan eegu hin jiru. Yakka saaxilanii ofii isaanii miidhamoo ta'u. Qaamni walabaa warreen malaammaltummaa saaxilan gargaaru jiraachuu qaba. Moosiiluun nagaan bahanii galuuf sodaachuun ishee akkasumaan miti ragaadhaan kan deeggaranidha. Dhimma malaammaltummaan wal qabatee bara 2015 hanga 2020 namoonni 858 ajjeefamaniiru. Warreen dhimmicha saaxilanis
doorsifamuun isaanii itti fufee jira. Abbaan alangaa biyyattii namoota kanaaf akkatti of eeguu danda'anii fi gulantaa ittiin of eeggachuu danda'an itti himna malee hammi eegumsaa goonuu fi daangeffamaadha jedha. Sagantaan namoota kana eeguuf hundeeffame waliin hojjechuunis maatiif lubbuu ofii wareeguuf qophii tahuu gaafata. Sodaa fi eegumsa dhabuu kana keessa garuu ammayyuu abdii akka hin kunne Muusiluun ni dubbatti. I was hospitalized. Sammuun koo dhukkubsatee hospitaalan ture. Nageenya koo akka duriitti deebi'uu baatus yeroo keessa bayyaannachuun koo hin oolu. Qooda koo raawwadheera. Waan biyyi narraa eegu gochuu kootti gaabbii hin qabu. This country is worth it for me. Xumurarra geenyeerra atileetiin Itoophiyaa Daraaraa Urrisaa jedhamu guyyaa kaleessaa ganama maaraatoonii Veeniyaatti dorgomee injifatus boodarra qabxiin isaa jalaa qameera. Kanaanis atileetiin Keeniyaa lammaffaa ba'ee akka injifatu ta'e. Kunis kopheen kaa'ate kan sooliin isaa seentimeetira 4 ol waan ta'eef akka ta'e qopheessitoonni dorgommichaa dorgommii booda ibsaniiru. Atileetichi Oostiriyaarraa gara biyyaa waan galaa jiruuf isan arganne. Leenjisaa fi maanaajirri atileetichaa Gammadoo Daddafoo guyyaarraa Jarmanirraa BBCtti akka himanitti atileetiin kun kana dura maaraatoonii Mumbaay injifateera. Inni ammaa kan lammataa ture kaleessa maaltu ta'e jennee gaafanneerra. Kan ta'e kopheen itti fiigu Finfinneetti kennameefii ture. Tireeningii illee ittiin godhee ture. Shaantaan isaa immoo poostaadhaan eegame. Shaantaa fudhateeti kophee kana keessatti arginaan kopheen kun tireeningiidhaaf eeyyamame. Kophee kana godhate. Kopheen kun hin eeyyamamne immoo nulleen gaafanne galgala kophee biraatti galmeessise kadura nu kennineef ganama immoo jijjiire kana rakkoon ka'u. Kanaaf dogoggorri atileeticha biraa? Atileetiin hin beekne. Atileetiin hin beekne illee iddoo san hin jirru hin erginee fi poostaadha. Shaantaa isaa erganee fi ofiisii xaaliyaaniitiif nu Finfinneetti kophee itti kennine kanaan fiidda jenneeniirra. Yeroo tokko nyaatiin osiin jedhu seexanni yoo sitti dhufu jechuudha. Baay'ee gaddisiisaadha. Sanuu dorgomee qophaa'ee ture egaa ji'a meeqaatti qophaa'eera dhaqee immoo dorgomee erga injifatee ka'ee jalaa qabee miira akkamii keessa jiran atileetiin kun ergasii booda akka qabxeen sun sirrattu yookiin immoo komii keessan dheeffataniitu sinoo? Ruulitu jira. Kophee eeyyamamutu jira kan eeyyamamnetu jira. Gaafachuu yaalleerra garuu wanti nu argannu hin jiru. Wanta seerarra taa'ee jiruuf seera san eeggachuu kanan fudhatin siin jedha kanan godhin siin jedha yoo fiigichan galee isa eeguu ka qabdu seera yoo cabsite seera cabsiteedha. Atileetiin kun garuu hubannoo kana qaba ture jalqaba? Hubannoo qabu odoo qabaatee maa godha? Kophee kanneen keessaa kuuwwan ka tireeningiiti ka wookii ittiin godhu haala garagaraatiif kennama. Ka tireeningiin jira kan tiraakii ittiin hojjetu kan asfaaltii ittiin hojjetu deebisee immoo kan bosona ittiin hojjetu hundaafuu kophaa jira kopheen. Dorgommii kophaa jira. Inni isa kamiin fiige? Ka tireeningii ittiin godhan kanaan fiige inni. Kopheen mataan isaatu itti ulfaata malee wanti isa gargaaru hin jiru. Amma miilimeetirii 40 wanta tareef. Kanaafuu kophee sana kaa'achuu isaatiin wanta buufate hin qabudha yaadi keessan? Wanti inni buufate hin jiru. Miira akkamii keessa jira? Ulfaataa qo'a. Maal godhuu danda'a? Daa'ima boru fiiguu nama danda'u. Akka seeraatti garuu jarri dorgommii qopheessan sun kophee isaa laaluun qabanii turanii dorgommii dura? Isaan galgala galmeessaniiru kophee kana. Nullee bilbilee gaafanne kophee isaan galchiisan. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo har'aa xumurameera. Boroo walitti deebinaa halkan gaarii.